Waaqayyoon guddaa galateeffannaa waa'ee yeroo kanaa fi sagaleen koo hin dhaga'ama miti laata garuu telefoonni koo hin cite kanaaf dhiifama naa godhaagaa balaachoonni namootaaf dabarsii na dandeesse. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa waa'ee yeroo kanaa fi sagalee waaqayyoo keessaa walii wajjiniin hirmaannaa kadhannaa waliin kadhanneerraa waaqayyoo barsiisaadha. Waaqayyoo nu barsiisuu nutti dubbachuu yeroodhuma hundumaa nu qajeelchuu jaallata. Kanaaf maqaa waaqayyoo ulfaatu. Mata dureen barsiisa kooti waaqayyoo maal narraa barbaada kan jedhudha. Kanan immoo maal narraa barbaada jedhee fi an waanan hubadhe siniif hiruu fedheen maal narraa barbaada jedheen hubadhaan jedheen. Duraan dursaa sagalee waaqayyoo kana yeroo waliin hirmaannu waaqayyoo maal narraa barbaada maal nurraa barbaada yeroo jennee dubbannu inni dursu wanta dursutu jira. Inni tokkoffaan namni dhukkubsataadha. Dhalli namaa human being ni jedhamu dhukkubsataadha. Dhukkubi namaa kun immoo macaafni qulqulluun dhukkuba kanaan cubbuu jedha. Cubbuun immoo waaqayyoof nama gidduutti boolla guddaa uume. Akka waaqayyoof namni walitti darbuu hin dandeenye godhe. Macaafa qulqulluu keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 16 irratti waa'ee kanaa dubbata. Namichi Al'aazaar jedhamu namni hiyyeessi tokko du'ee namicha balbala namicha tokko nama sooressa ta'ee tokko jiraata ture. Namichi sooressi sun qabeenyaa guddaa qaba ture. Namicha hiyyeessa kanaaf garuu waa gochuu hin barbaanne. Eega du'anii booda garuu namichi inni hiyyeessi kuni fuula waaqayyootti iddoo argateetu waaqayyo bira deeme. Namichi inni tokko immoo iddoo biraa jiraate. Yeroo kanatti rakkina sarraan kan ka'e mee Al'aazaariin naaf ergi
quba isaa bishaan keessa cuubee afaan koo irratti arraba koo irratti bishaan sana naafa buusu jedhee yeroo inni dubbatu dhageenya. Jennaanii nuuf si gidduu jedha. Nuuf si gidduu boolla guddaatu jira jedha. Akkuma kana gaa Waaqayyoof nu gidduu cubbuuni dhukkubni keenya suni boolla guddaa tokko uume akka nuyi Waaqayyootti hin ceene kan nu ittisu godhe. Namni barasaa keessatti boolla guddaa kana riqicha irratti ijaaree Waaqayyo bira ga'uu fi waan baay'ee yaale. Yaaliinsaa karaa maalii mul'ata? Karaa amantii mul'ata. Karaa hojii gaarii hojjechuu, karaa namoota biraa fi kennaa kennuudhaan nama gaarii ta'u. Yoo nama gaarii ta'an immoo nama gaarii ta'uun suni boolla Waaqayyoof nama gidduutti uumame sana riqichatti uumeetu Waaqayyootti nama ceesisa jedhee namni yaalii guddaa godhe. Garuu boolli sun duuduu hin dandeenye. Namnis lafa barbaadu sana ga'uu hin dandeenye. Har'umallee naa laallee namoonni baay'een warrumti nuti kiristaanota jedhan iyyuu ija isaanii Waaqayyo irraa kaasanii, ija isaanii hojii isa Kiristoos Yesuus hojjete sanarraa kaasanii, ija isaanii isa waan hundumaa irratti Kiristoos Yesuus guutuu godhee amanamummaa isaarraan kan ka'e, Waaqayyoof amanamummaa isaarraan kan ka'e, amanamummaa garbicha Waaqayyoo sanaan kan ka'e isa dhiise sana waa biraan itti guuttachuu dhabne yeroo yaalu agarra. So waa'ee kana yeroo ilaallu amma maal agarraa? Waaqayyo yeroo yeroon isaa ga'e jedha macaafni qulqulluun bara dhumaa jala ilma isaa tokkicha sana ergee karaa isaa hojiin hojjeteen amanummaa isaa irraan gaariin hojjeteen Waaqayyoo fi tole jedhee abboomamuu isaarraan kan ka'e Waaqayyo nuu fi Waaqayyo gidduutti araara buuse. Tokkoffaa dhiifamuu cubbuu nuuf kenne. Cubbuusa guddaa sana nuuf dhiise. Lammaffaa Waaqayyo wajjin ofiisaa wajjiniin wal nu araarse. Reconciliation isa jennu sun. Araarri sun immoo sadarkaa adda addaatti ta'e dhugaa dubbannaa ta'e. Tokkoffaa namni ofuma isaa wajjin nama wal lole ture, nama dhibee qabu ture. Waaqayyo akka nu ofii keenya wajjiniin araaramnu nu godhe. Namni nama wajjiniin dhibee qaba ture. Waaqayyo akka nuyi nama keenya bitaaf mirgaa jiru wajjiniin araaramnu nu godhe. Araara warra kaanii wajjiniin. Waaqayyo namni Waaqayyo wajjin wal lole ture. Waaqayyo namni akka inni Waaqayyo wajjiniin araaramu godhe. Waaqayyo tokkummaa sana araara sana nuuf uumetu nuuf Waaqayyo gidduutti uumetu namoota abdii qaban namoota jireenya bara baraa jiraachuuf qophaa'an godhe nu uume nu godhe kana. Isa kana duwwaa mini sagalee Waaqayyo maal jedha? Eega kana hundumaa godhee booda immoo namoota warra ofiisaan barbaadee argatee irra daddarbaa isaanii dhiisee cubbuu isaanii dhiisee dhiifamuu cubbuu godhee fi araara Waaqayyo wajjiniin araara walii wajjiniin hafuura ofii wajjiniin araara ollaa ofii wajjiniin eega nuuf uume booda immoo miishinii araarsu ergaa araaraa nutti kenne jedha. Ergaa araaraa kana qabannee dhandheetu afaan taane jedha Phaawulos second ergaa warra Qorontos isa lammaffaa irratti ergaa araaraa kana qabannee dhandheetu afaan taaneetu kottaa Waaqayyo wajjiniin araaramaa jenna jedha. Waaqayyo isa sana nuuf kenne. Kanaafi Waaqayyo maal nurraa barbaada jennee yeroo haasofnu kana namoota warra araaramee Waaqayyo irra daddarbaa isaaniif cubbuu isaanii dhiisee fi ofiisaa wajjiniin araarsee walii isaanii wajjiniin araarsee bitaa fi mirgaa wajjiniin araarsee warra inni kan isaa godhate warra inni abdii kenneef warra inni jireenya kenneef sanarraa warra akkasiirraa Waaqayyo maal barbaada jenneetu haasa'uu keenya.
waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Tooppikiin kuni baay'ee gadi fagoodha. Yoo Waaqayyo carraa nu kennee yeroo biraa irratti deebinee gadi fageenyaan ilaaluu dandeenya. Garuu waa tokko akka ilaalluun barbaada. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 irratti lakkoofsa 34 amma 40 irratti isa jiru irratti yeroo Kiristoos Yesuus gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namicha tokko wajjiniin namicha abbaa seeraa tokko wajjiniin yeroo inni haasa'u agarra. Namicha kanatu gara gooftaa dhufeetu yaa barsiisaa seera keessaa abboommi inni hundumaarra caalu isa kamii jedhee gaafate. Kan ammoo yeroo godhu isa fuuldurannaa dubbisne isa qoruudhaaf jedhee kana gaafate jedha. Qoruuf jedheetu yaa barsiisaa abboommi hundumaa keessaa kan caalu isa kamii jedhee isa gaafate. Jennaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebii kennaaf. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irratti akkas jedha. Yesuus yemmus deebisee Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Hubadhaa gaaffii namichi gaafate. Yaa barsiisaa seera keessaa abboommi inni hundumaarra caalu isa kamii jedhe. Gooftaan immoo Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommi inni hundumaarra caalu inni dura isa kana. Abboommiin inni lammaffaan immoo akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a. Seerriif barsiisi raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irratti irra dhaabbatanii jiru jedhe. Yoo akka koo taatan itti yaada. Nam tokko dhufee gaaffii tokko gaafate. Abboommi hundumaarraa inni caaluu isa kamii jedhee gaafate. Gooftaan garuu gaaffii tokko deebisuu irratti gaaffii lama deebise. Waaqayyo kee gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan jaallachuutu siif ta'a. Inni kun isa duraa isa hundumaa caaluudha jedhe. Inni lammataa abboommi inni lammataas kanuma fakkaata. Inni immoo nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a kan jedhudha. Seerrii fi barsiisni raajotaa hundinuu immoo isa kana lamaan irra dhaabbataa jedhee deebiseef. Mee gaaffii of gaafadhaa. Nam tokko dhufee gaaffii tokko yeroo nama gaafatu deebii lama kennu. Maaliif kun ta'ee jettanii mee irratti yaaddanii beektu? Ani yeroon dubbii kana irratti yaadu sababni kun ta'ee fi sababa qaba jedhee yaadan. Waaqayyoon jaallachuun keenya, Waaqayyoof buluun keenya, Waaqayyoon garaa keenya guutuudhaan, jireenya keenya guutuudhaan, yaada keenya guutuudhaan jaallachuun keenya akkamitti mul'ata? Akkamitti argama? Attamitti himuun danda'ama? Kanaaf natti fakkaata yoo walitti dhufeenyi kee inni siif Waaqayyoo gidduu jiru kun sirrii ta'e jedha akka hubadhutti. Yoo ana hambisaa fi Waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiru wajjiniin walitti dhufeenyi kun sirrii ta'uu danda'e, jireenyi inni sirriin kun, walitti dhufeenyi inni sirriin kun, firoomni gaariin kun kan inni mul'atu ana hambisaa fi obboleessa koo sabna bukkee jiru, obboleettii koo ishee na bukkee jirtu wajjiniin waan jiruun mul'ata. Kanaafit
yeroonni abboommii hundumaarra kan caalu isa kamii jedhe amma yoo dubbiin suni isuma duraanii sanatti mee raawwate maal jedha wanta hojii irratti mul'achuu hin dandeenye tokko wanta abstraaktii ta'e tokko wanta tiyoorii duwwaa ta'e tokko wanta conceptual duwwaa ta'e tokko fakkaachuu danda'a. Abbaa fedhe bira dhaqxanii waaqayyoon jaallachuu kee akkamittiin mul'istannaa jettanii waaqayyoon jaallachuun keenya kan inni mul'achuu danda'u obboleessa keenyaaf obboleettii keenya jaallachuu keenyarraan duwwaadha. Kanaaf natti fakkaata ergaa Yaaqoob keessatti amantiin hojii hin qabne ofiisaatti du'aadha jedha Yaaqoob yeroo barreessu achitti. Obboleessi tokko dhufee isin biraati nan dheebodhee nan beela'ee nan daaree natti qorree nanni jedhee galli mana keetti sitti taa'u yoo jettanii maal bu'aa baasaa firee jedhee gaafata. Kanaaf nama amantii ta'uun keenya namoota waaqayyoon sodaannu ta'uun keenya namoota waaqayyoon safeeffannu ta'uun keenya kan inni mul'atu nuyi walitti dhufeenya nuyi obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaa wajjiniin qabnuun. Kanaafiti gooftaan keenya jalatti inni jalqabaa waaqayyoon yaada kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan garaa kee guutuudhaan jaallachuutu siif ta'a. Inni lammataa immoo obboleessa kee akka ofii keetti jaallachuutu siif ta'a isa jedhuudha jedhe. So maali kanarraa baradhaanii firoomni nuyi waaqayyo wajjiniin qabnu inni olii kuni yoo jabaadha ta'e yoo cimaadha ta'e yoo waaqayyoon beekna ta'e attamitti of mul'isa obboleessa keenya sana bukkee jiru wajjiniin firooma nuyi qabnuun jaalala nuyi qabnuun walitti dhufeenya nuyi qabnu sanaan mul'ata isa jedhu nu badhan. Lammaffaa immoo waaqayyoon jaallachuun keenya waaqayyoon sodaachuun keenya waaqayyoon safeeffachuun keenya namoota waaqayyoo ta'uun keenya kan inni ittiin of mul'isu kan inni ifa ta'u kan inni nama biraatti beekamuu danda'u namoota jaallachuudhaan nama bitaa keenya mirga keenya jiru sana jaallachuudhaan. Kanaafuu maal jechuudha natti fakkaata anaanii yeroo waaqayyoo wajjiniin baay'ee walitti dhufnu yeroo waaqayyootti siqnu yeroo waaqayyoon beeknu yeroo waaqayyootti maxxannu inni kun maal fidaa obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaa wajjiniin walitti siqu walitti maxxanu walitti ho'u walii ho'u sana fida. Kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abboommii kana lamaan irratti dhaabbata. Barsiisi seeraa hundumtu barsiisi raajotaa hundumtu jedhee dubbata. Gaaffii kana fakkaatu raajii Miikiyaas gaaffii kana gaafata. Miikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6-8 yoo dubbifanne akkas kan jedhu agarra. Ani maal fudhadhee waaqayyo duratti dhiyaadhu waaqayyo isa ol gararraa jiru durattis attamittiin gugguufu qalma gubamuu fi jabboota waggaa tokko fudhadhee fuula isaa dura dhiyaadhuure gooftichi korbeeyyii hoolaa 1000 dhadhaa ejersaa akkuma bishaaneetti lagoota 10,000 keessa yaa'utti hin gammadaare irra daddarbaa koo fi ilma koo isa hangafaa lubbuu koo oolfachuudhaafis dhala koo aarsaa cubbuu godhee dhiyeessuure jedhee gaafata. Maal godhu akka waaqayyotti tolu akkan waaqayyo wajjiniin walitti dhiyeenya qabaadhu akkan irra daddarbaa koo naaf dhiisuuf maal godhu attamitti jedhee gaafata.
lakkoofsa 8 irratti deebii kenna. Inni wanta gaarii ta'e sitti himeera yaa namaa. Wanta qajeelaa ta'e fudhatame hojjechuu, gaarummaa jaallachuu, gad of deebiftees Waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada ree jedha. Maal irraa barbaada gooftichi? Waan gaarii ta'e sitti himeera yaa namaa Waaqayyo. Mee dhaggeeffadhu jedhama. Wanta qajeelaa ta'e fudhatame jaallachuu, hojjechuu, gaarummaa jaallachuu, gad of deebiftees fuula Waaqayyo kee wajjiniin deddeebi'uu malee maal sirraa barbaada ree? Wanta qajeelaa ta'ee fudhatame afaan warra Ingiliziitiin inni to do justice jedha. Wanta qajeelaa ta'ee fudhatame hojjechuu, to do justice. Gaarummaa jaallachuu, to love kindness. Gad of deebiftees Waaqayyo kee wajjiniin deddeebi'uu, to walk humbly with your God. Mee dubbii kana ilaalaa. Justice maalinni? Justice qulqullina miti? Justice qajeelummaadha. Justice fuula namaa ilaalanii looguu dhiisuudha. Walqixxeetti ilaaluudha. Equityidha. Wanta tokko qajeelummaadhaan qulqullummaadhaan ilaaluu. Eega justice kana ta'e to do justice. Waan qajeelaa ta'e fudhatame hojjechuu. Waan qajeelaa ta'e fudhatame Waaqayyoof hojjennaa. Waaqayyootti waa hir'annaan nurraa waa barbaadaa. Eenyu kan justice barbaadu? Eenyu kan firdii qajeelaa dhabe? Eenyu kan walqixxummaa dhabe? Eenyu kan walitti qixxummaadhaan ilaalamuu dhabe? Waan justice hojjechuun Waaqayyo. Hambisaan justice hojjete dhiise Waaqayyoon jijjiiramu. Waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo justiidha. Hambisaanii Waaqayyotti hir'isuu hin danda'u. Kanaafi justice hojjedhu, waan qajeelaa hojjedhu yaa hambisa yeroo jedhu Waaqayyo obboleessa keef obboleettii keef warra firdii qajeelaa dhabaniif, warra tuffatamaniif, warra walqixxummaa dhabaniif, warra firdiin itti dabeef isaaniif qajeelaa waan ta'e godhi jechuudha. Isa silaa sanatti nu hidhaama. Walitti dhufeenya gaarii Waaqayyo wajjiniin qabaachuu jechuun maal jechuudha? Obboleessa keenyaaf obboleettii keenya wajjiniin walitti dhufeenya gaarii qajeelaa qabaachuu jechuudha. Isa kana kan nu agarru. To love kindness, gaarummaa. Eenyutu gaarummaa barbaada? So, innaa agartanittu ta'e gaamma gaarummaa kan barbaadu, firdii qajeelaa kan barbaadu eenyu? Nuyi. Obboleessa kootu barbaada, obboleettii kootu barbaada, ollaa koo fi bitaaf mirgaatu barbaada. Kanaafiti Waaqayyo maal nurraa barbaada yeroo jennu, Waaqayyo waan nurraa barbaadu biraa hin qabu. Waaqayyo guutuudha, ga'aadha. Nuyi Waaqayyotti waan hir'isnuus waan dabalus hin qabnu. Garuu obboleessa keenyatti hir'isuu dabaluu dandeenya. Obboleettii keenyatti hir'isuu dabaluu dandeenya. Kanaaf Waaqayyo wajjiniin gadi qabdee yeroo of qabdee isaa wajjiniin adeemtu, yeroo isaa wajjiniin deddeebitu, isa kana jechuun obboleessa keef obboleettii kee wajjiniin gad of qabdee deddeebi'uu jechuudha. Gaarummaa gochuu jechuudha. Justice hojjechuudha. Firdii qajeelaa kennuudha.
waan waaqayyo duratti jaallatame gochuudha jedhee nu gorsa sagaleen waaqayyo. Sila waa'ee waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qabnu dubbadheera. Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiisee ofiisaa wajjiniin wal nu araarsee ofii keenya wajjiniin wal nu araarsee ollaa keenya bitaaf mirgaa wajjiniin wal nu araarseetu abdii jireenya bara baraa nuuf kenne. Kana booddee immoo ergaa araaraa nutti kenne jedhe. Amma waa'ee ergaa araaraa sana, ergaan araaraa sun kan inni raawwatamu yaa obboloota koo akka nu hubadhutti inni ergaan araaraa sun kan inni raawwatamu namoota bitaa keenya mirgaa keenya jiranii wajjiniin. Ergaa araaraa kana Qorontos isa boqonnaa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 amma 21tti innaa dubbifanne waa'ee ergaa kanaa agarra. Kanaafis jedha. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Kun hundumtu moofaan darbee haaraan dhufuunsa Kiristoos keessatti yeroo dhaabbanne sana maaliif waan an haasa'u kana waaqayyo maal nurraa barbaada yeroo jennu waan nu haasa'u kuni waa'ee addana jirru enneerra. Inni kuni eenyurraan ta'e kun hundumtummoo waaqayyo irraan kan ka'e. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus ofitti nu araarsee isa biraa ta'e jedha. Inni hojii araarsuu kanas namootatti akka dabarsinuu fi nuuf kenne. Kunis waaqayyo irra daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarsee jechuudha. Ergaa araaraa isa kanammoo adaraa nutti kenne. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyoos karaa keenya hin dhageessifata. Waaqayyootti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isinin kadhanna. Isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhe cubbamaa godheera jedha. Innaa macaafa qulqulluu keessan fuutnotii isaa dhaxxanii dubbistanii Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kuni cubbamaa inni jedhu kuni cubbuu ta'e jedha. Cubbuu ta'e. Egaa araaraa kanatu nutti kenname nuti. Egaa amma dubbiin jiru waa'ee ergama keenya, waa'ee miishinii keenya, waa'ee ergaa nutti kenname, waa'ee nuyi namoota biraa wajjiniin walitti dhufeenya nuyi qabnu kan murteessu maali? Nuyi kiristiyaana jechuun maal jechuudha? Namni tokko kiristiyaana ta'e nama Kiristoosin waaqeffatu ta'e duuka buutu Kiristoos ta'e jechuun maal jechuudha isa jedhu of gaafachuu qabna. Maaliif hubannaa kiristiyaana ta'uu nuyi qabnutu akka nuyi itti kiristiyaana ta'uu jechuun maal jechuudha jennee hubannutu akka nuti ollaa keenya wajjiniin obboleessa keenya bitaaf mirgaa jiru wajjiniin akka nuyi itti walitti dhufnu hariiroo nuyi qabaannu sana isatu murteessa. Yoo kiristiyaana jechuun ta'uu jechuun qulqulluu ta'uu jechuudha. Kanaafi warra cubbamootatti hin siqu jenna ta'e akka nuyi namoota warra cubbamoota kanarraa baqannu, akka nuyi isaan balfinu, akka nuyi isaan himannu, akka nuyi isaan jibbinu, akka nuyi isaanirraa fagaannu nu godha. Yoo garuu hubannaan kiristiyaanummaa nuyi qabnu hubannaa sirriidha ta'e kiristiyaana jechuun nama cubbamaa cubbuunsaa dhiifameef, nama dadhabaa
gargaarsa waaqayyoo barbaadu nama karaarraa kaatee waaqayyoo isa barbaadee ati kan kooti ittiin jedhe nama guyyaa guyyaatti jireenya isaa guyyaa guyyaa jiraachuu fi yeroo hundumaa humna waaqayyoo yeroo hundumaa gargaarsa waaqayyoo yeroo hundumaa hafuura waaqayyoo yeroo hundumaa geggeessaa waaqayyoo barbaadu jechuudha. Kiristaanni ennaa jenne egaa namoota warra cubbamuuf warra yakkamuuf warra gidiraa keessa jiraniif warra dhukkuba qabaniif warra cubbuudhaan rakkataniif yaaduu hubachuu gadduu isaan duukaa badaduu hubannaa sirrii ta'e qabaachuu sana nu dandeessisa. Kanaaf hubannaa nuyi kiristaana jechuun maal jechuudha jennee hubannu tokko isa kana murteessa. Poemiin tokko jira walaloo jechuu dandeenya miti afaan Oromootti dubartii amma gara gooftaa deemteetti Maayaa Angeluu jedhamtutu barreesse. When I say I'm a Christian, maal jechuu kootii jetti achitti. Yemmuun jedhu ani kiristiyaana jechuu koo miti an nama gaariidha. Asaasuu kooti malee ani badeen ture. Amma garuu argameera dhiifama argadhe. Yommuun jedhu ani kiristiyaana ofiin boonee miti dubbachuu koo miti dhugaa ba'uu kooti malee gufachuu koo geggeessaa Kiristoos baay'ee barbaaduu koo. Yommuu an jedhu ani kiristiyaana yaaluu koo miti ta'uuf nama jabaa dhugaa ba'uu kooti malee ta'uu koo dadhabaa. Deemsa koof barbaaduu koo humna gooftaa yommuun jedhu ani kiristiyaana of jechuu koo miti jedhee an guuttadheera. Dhugaa ba'uu kooti malee hir'ina koo xurii koo qulleessuuf waaqayyoon barbaaduu koo. Yommuu an jedhu ani kiristiyaana jechuu koo miti hundaa guuttadheera. Balleessaan koo baay'ee mul'ataadha. Garuu waaqayyoo ati kan kooti naan jedheera. Yommuun jedhu ani kiristiyaana waraansi dhukkubbii nattin dhaga'ama. Anis qaba qooda garaa dhukkubbiidha. Kanaafuu maqaasaa nan waammadha. Yommuun jedhu ani kiristiyaana jechuu koo miti ani qulqulluudha. Nan beeka ta'uu koo an nama cubbama garuu argadheera kan waaqaa ayyaana. Yeroo nuyi kiristiyaana ofiin jennu maal jechaa jirra? Ayyaana waaqayyoo barbaanna. Nuyi dadhaboodha. Jireenya keenya geggeeffachuuf ofii keenyaaf hin dandeenyu. Ayyaana waaqayyootu nu barbaachisa. Geggeessaa waaqayyootu nu barbaachisa. Humna waaqayyootu nu barbaachisa. Dhiifamuu waaqayyootu nu barbaachisa. Geggeessuu waaqayyooti guyyaa guyyaa nu barbaachisa jechuu keenya. Kanaafi sila waa'ee abboommii dubbifnee turre Maatiyos keessa Maatiyos boqonnaa 22 irraa dubbiidhuma kana iddoo biraatti Yohaannis keessatti namichi abbaan seeraa tokko dhufeetu waaqayyoon gaafate, gooftaa Yesuusin gaafate. Mootummaa waaqayyootti akkan dhaaluu fi maal gochuutu naaf ta'a jedhee gaafate.
jennaan gooftaan seera keessatti maaltu caafamee jira? Namootaaf attamitti dubbiftaa jedhee isa gaafate. Jennaan Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan jaalladhu, obboleessa kees immoo akka ofii keetti jaallachuu siif taasa jedhudha jedhe. Jennaan namichi kun gaaffii nama dinqu tokko nama gaafata. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti nama akka ofii keetti jaallachuutu siif ta'a jennaan nama isa kam jedhee gaafate. Nama isa kam? Who is my neighbor? Jedha afaan Ingilizitti. Nama isa kam inni jaallachuun naaf ta'u? Jennaan gooftaan isarra dhaabbatee seenaa namicha Samaariyaa sana osoo karaa deemuu isa karaatti rukutamee lubni bira darbee irraa goree tajaajilaan wangeelaa Leewiin irraa goree bira darbee nama Yihuudaatiin rukutame, nama Yihuudaa tokko rukutame. Namichi Samaariyaa garuu utuu yaabbii isaa yaabbatee deemuu dhufee yeroo argee hin ho'eef jedha. Ho'eefiitu yaabbii isaa irraa bu'ee dhaqee namicha sanatti dhadhaa wayinii dibee madaasaa qoorsee fi kana booddee yaabbii isaa ofii isaa irraa bu'ee namicha irra kaa'ee fuudhee deeme jedha. Dhaqee gaarummaa godhee fi iddoo lafa bultiitti kennee kunoo waan barbaachisu hundumaa godhee fi jedhee dinaaraa 2 fuudhee kenneetu waan itti dabaluu jiraate immoo yeroo deebi'u siif hin baasaa namicha kana kunuunsi hafayyuu jedhee deeme. Isa kana keessaa isa kamtu jaallate? Isa kamtu ollaa ta'ee fi isa kamtu being a good neighbor? Isa kamtu ollaa ta'eef jedhee gaafate? Isa ho'eef jedhe. Jennaan gooftaanii akkasittiin jedhee atis dhaqi akkasuma godhi jedhe. Isa gaa dubbiin jiru amma nuufis. Maaliidha itti gaafatamni keessan? Maaliif waamamtan? Waamichi keessan maali? Waaqayyo maal sirraa barbaada? Waaqayyo maal narraa barbaada? Ani kana hubadha. Kan koo isinitti hima. Waaqayyo kan inni narraa barbaadu akkanatti fakkaatutti naani ani nama cubbamaa ta'uu koo. Nama Waaqayyo araara godheef, nama Waaqayyo irra daddarbaasaa cubbuusaa isa guddaa dhiiseef, nama Waaqayyo karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatti isa araarse, nama Waaqayyo qabdii isa ta'uu hafuura qulqulluu kenneef, nama Waaqayyo namicha sabadee ture tokko barbaadee argate, nama isa jaamaa Waaqayyo ija isaa bane, nama araara Waaqayyo arge. Kanarraan kan ka'e namoota lafaan dur ture sana jiran warra ganaa hin argamin jiran warra badanii jiran jechuu kooti. Warra ija isaanii jaamee jiru. Warra dhiifamuun cubbuutu kennamee jiru garuu dhiifamuu cubbuu sana bira hin ga'in jiran. Isaaniif garaa akkan laafu. Isaaniin akkan jaalladhu. Isaanitti dhugaa Kiristoos Yesuus akkan himu. Utuu Waaqayyo araara naaf hin goone an fuula Waaqayyo dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf araarri Waaqayyo isaaniifis akka ta'u nama hawwuu malu. Nama duukaa deemuu malu. Nama gorsuu malu. Akka sanatti nuuf argan. Malee isa isaan hubannaa malee godhanii Phaawulosi ani amantiin ala jedha due to unbelief. Due to unbelief isan godhe sana Waaqayyo naaf dhiise jedha. Waaqayyo isa namni cubbuu hojjetu sana isanni amantii ala deemu sana
Waaqayyo dhiisuu danda'a maqaa Waaqayyo ulfaatu. Naafuu naa dhiise yoo anaanuu kan isaa godhee na lakkaa'e yoo obboleessa koo isa bitaa koo isa mirgaa koo Waaqayyo dhiisuu hin danda'a ammallee. Kanaaf itti gaafatamni koo ergaan koo araara Waaqayyoo namoota sanatti himuudha. Gara araara Waaqayyoo sanaatti namoota waamuudha. Itti bu'uu miti na itti gaafatamni koo. Itti faraduu miti na gaafatamni koo. Keessumaa biyya kanatti namoonni baay'een waa'ee mooraalii ishuu irratti namatti bu'uu, namoota balleessuu barbaadu, barbadeessuu barbaadu, gatuu barbaadu. Inni kun yaada Waaqayyoo natti hin fakkaatu anaan. Namatti faraduu miti waamichi keenya. Namatti muruu miti waamichi keenya. Waamichi keenya araara Waaqayyoo barbaaduudha. Araara Waaqayyoo labsuudha. Kiristaana jechuun nama cubbamaa cubbuusaa dhiifameef, nama jaamaa ijisaa banameef, nama dadhabaa gargaarsa barbaadu. An kiristaana jedhee yeroo labu an dadhabaa jechuudha. Ofii koon dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Ofii koon hin danda'u kanaaf irkoo na barbaachisa. Waan ani itti hirkadhu na barbaachisa. Waan ani irratti of gatu na barbaachisa. Inni ani irratti of gatu kun immoo Waaqayyo isa hundumaa danda'uudha nama jedheedha. Isa kana natti fakkaata waamichi keenya. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyoo, ati Waaqayyoo guddaadha. Ati qulqulluudha. Sagalee kee keessatti akka barreeffamee jiru yaa Waaqayyoo, ati Waaqayyoo akka abidda xabgodhuuti jedha. Utuu ati cubbuu keenyarraan kan ka'e, irra daddarbaa keenyarraan kan ka'e nutti faradde, namni tokko guyyaa tokko fuuldura kee dhaabachuu hin danda'u. Yerooma sana dhumna turre. Ati garuu yaa Waaqayyoo araara jaallatte. Gaarummaa keetu araara keetu dheekkamsa keerraa bal'ate. Ayyaana keetu dheekkamsa keerra guddate. Kanaaf yaa Waaqayyo araaraan nu waamtee, ofitti nu qabdee, nu ruksitee, nu duukaa buutee, yeroo nu kufnu achi keessaa nu kaastee, yeroo nu laattee, carraa naqa baay'ee irra deddeebiitee nu laattee, akka wajjin hin jiraannu jireenya akka godhannu nuuf goote. Kanaaf galanni siif haa ta'u. Nummoo hubannaa kan akka qabaannutti nu gargaari. Namoota dadhaboo cubbuu baay'ee qabanii, namoota gargaarsa hedduu barbaadanii, karaa baay'ee kan mukitti jige, karaa baay'ee kan jireenyatti ulfaate, namoota baay'eetu biyya kana keessa jira, biyya lafaa kanarra jira. Yaa Waaqayyo isaanitti deemnee kottaa karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyo boqonnaa isiniif kennaa, nagaa isiniif kennaa, ba'aan keessan kan ulfaate, kan isinitti ulfaate kottaa, inni isin boqochiisa, inni araara isinitti agarsiisa, inni jaalala isinitti agarsiisa, inni daddarbaa cubbuu isiniif dhiisa, inni isin dhaaba jennee isa sana gochuu kan dandeenyutti maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Yeroo kana waan nu laatteef yaa Waaqayyo maqaan kee haa ulfaatu. Isa tolaaf isa amanamaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosii jedhee nuuf kadhatame. Ameen.